السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هردفتو تكيا كم جرتو نجا جرتو ججباتو سنين جرا الحمد لله نجا كفايا كيسن جرتو سن الرابدي الحمد لله. أنا مدلقاتو سن الران وليسه أكم جرتو ما سن ججباتو سنين جرا جرو مال فكاتو جي مال فكاتو وري من عربا جرتا وري بي عربا جرتن كيستو ججباتو سنين جرا وبديين كيا. YouTube ki subscribe na gochan jirtan subscribe na goda warre na gotan isgalato man sinin jeda obodiyen kiya kasi rakamal qabatte nu dufti me wajita wanum harawi qabadde sini dufe innis mali wajittan jollen ken warri mana madami jirtan warri fi kesani batani wabitachun danden okaw warri madamin kesa suuqi sinin geessin warri online irraa uffata bitattan dhuga gimmaasha tokko kisaara keessa galaa jirtani innis maali yoo jettani akkamitti yoo jettani waan ofii kiyya argee waan ofii kiyya hubadheedha waan sobaatii miti innis maali yoo jettan baay'inaan ijoolleen keen warri online irra nagadan kunni wallahi isinillee haqni namaa homaa isiniif hin godhu saniif hin duroomtan saniif guruun geettan gaduma deebi'a wanti isin ol guddisuuf deemtan gaduma deebi'a jechuudha maaliif jennaan seeraan akka seeraatitti amma fakkeenyaaf naggaadeen tokko ishee waa argachuuf irraa hojjeta sirriidha garuu wanti argatamu sun haga qabaachuu qaba haga ta'ee qabaachuu qaba malee gimmaasha olitti maal isinoonni ijoollee teessan cirattaniif kun beekamaan arabno dhufee isinirraan bitu afaan arabaatiin miti hojjechaa jirtan zeegaan biraa dhufee isinirraan bitu lammiin biraa isinirraan bitu sabuma oromoo obboleeyyan keessantu isinirraa bita isinuma osuma gargaltanii obboleeyyan keessan cirachaa jirtan maaliif jennaan ani hin gaafadhe online irratti beekaatuma gaafadhe argeetuma jennaan tiktok irratti jechuudha argeetuma jennaan intala san maaliif gabayaa isaanii qabuuf maqaa isaanii dhoofnamu gaafadhe jennaan fistaani jira meeqa jedhee gaafadheen gaafa gaafadhuun fistaan isaan asheen irratti illee argee yeroo baay'ee hin laala gaafa gaafadhummaan naan jette 130 naan jette 130 naan jette isheen jedheen kan biraasiin gaafadhe 100 naan jette eeshi jedheen annaa beekaatumaan gaafadhe malee isheen irratti waagaa isaa laalaa ture argee ture deebi'ee akka carraa ta'ee isii isheen irraa fiddee tiktok irratti gurgurtaa ginaan gaafadhe meequmaan gurguranii jedhee duraan ijoollee kunniin hattuudha ijoolleen warra sirratti nagadan kaniin irraa uffata hin bitatina birri keessan qabadha birri keessan warqeen bitadha uffata hin bitina ijoollee kanarraa isin nyaataa jira yoo namni jiru dhugaan seewwan duraan maaliif nagaadeen tokko argatu birri 10 birri 20 haga 30 argate ishee rakkoon qabu garuu immoo qixxee ittiin bitee ol waan uffata lamaan bitamu waan uffata sadiin bitamu jiru uffata tokkoon gurgurataa jechuudha maaliif haraamaa miti kun haraamaa miti ishee nagaadeen tokko ishee mana kiraatti jira delivery jira kana hasaabateetiin waa dabalata isin immoo asuma fuutanii kanarraan immoo 130 naan jette delivery birri 25 laala ka walirratti meeqa 155 gurdi sunis fistaan sunis bitamee jira kinoo kan isin targisiisaa she'een irraa hin bitee she'een irratti meeqa yoo jettan mataa qabattan uu jettanii mataa qabattanii jechuudha isinii galee ijoolleen baay'een hin beeytan warri ishee fayyadamtan laaluu dandeessanii dhayxanii immoo jaras gaafachuu dandeessanii soba kiyyanii laaltu she'een irra laalaatii waagaa isaa dhaqaa jira gaafadha ijoollee keenya argitanii fistaanii kan hin uffanne malee silaa uffadhee isinii agarsiisa she'een irraa meeqaan bitte yoo naan jettan fistaaniin kun diraama 82 isinoo meeqa naan jette 130 asuma birrii meeqa na nyaata artiree laalaame isinummaan 130 asumatti birrii 50 na nyaachuu delivery birrii 25 meeqa ta'u irratti asumatti birrii 75 kisaaraa jechuudha waan uffata lamaan bitamu
she'een haga birrii 449 yoo bittan firiidha diriiverii hin herreegu. Birrii 449 yoo bittan wanni herreegu jiru achi gadi bittan haga ta'e parsantii xiqqoo herreega haga birrii 10 akkasiiti. Kana waan ta'eef ijoolleen keenya wallaahi yoo ofiillee xalabachuu hin beekne yookaan ijoollee shamarranii madaami. Arboonni baay'ee fayyadamu she'een. Hundi isaanii baay'ee fayyadamu. Isaaniin naaxala biyya waan barbaadan marxadhaati isin sallaa keessatti darbaati itti kennadhaa isinii xalaban. Humaa waan naannootii miti kun waan nama dhibuu miti. Kanaaf hin nyaattaminaa isiniin jedha wallaahi hin nyaattaminaa dhugaa rabbi. An odoana ta'ee hoo jedhee garaa of nyaadheen isiniin jedha. Odoana ta'ee hoo jedhee garaa of nyaadheen isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya ka isin birrii 100 jette sunoo hin binne malee ani garuu ka isin birrii 100 jette san she'een irratti birrii 56 wallaahi alazim. Birrii 56. Ka isin birrii 100 jette asumatti birrii 44 nyaachuu jechuudha. Gimmaashatti nyaatanii gimmaashatti. Wallahi tokko maqaa isaanii saaxiluun hin hafu yoo ittuma abaasaa ka deemu ta'e jechuudha. Maaliif haraam ijoollee namni kamuu hundi keenya warri mana kontiraataa jiru akkamitti akka hojjannee birrii tana argannuutu beeka. Ijoolleen maaliif rakkoon isaan qaban akkaataa itti xalabatan wallaaluudha malee waan biraatii miti. Afaan jara kana WhatsAppidha waan hojii isaanii salphatu bichaaf guyyaa akkanaa dhufaa. Kana bichaaf kan ijoolleen keenya TikTok irra bitatan yeroo baay'ee ijoollee keenyarraa waan afaan isaanii hojii isaaniif bichaadha miti. Kana garuu she'een waan ati ajajatti walii gassin awwaan abbadu waan ati ajajatti san saayizii ati ajajatti san sii fida kalarma ati ajajatti sii fida. Sii galee kana waan ta'eef hin nyaattaminaa yookaan bituu dhiisaa malee birriin sun isinii hafuu wayya malee ijoollee keenyarraa waan garagaraa hin bitina. Wallaahi hin bitina. Facebook irraallee hin bitina. Kanan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa yoo of ajajachuu hin beekne madaamotuma teessaniin yoo filattan carqii keessan sallaa keessatti darbitanii keessaa filattanii sallaa keessatti guyyaa haga barbaadan haga torbee lamaallee maraxxanii haga torbee tokkollee maraxxanii soollee awutodoo isin jalaan ta'e maraxataatu waan isinitti ho'i keessaa maraxataa keessa sallaa keessatti darbitan isin saayizii ofii barbaadan laalaa saayizii keessan filataa jechuudha. Caammas ta'e maalus ta'e quxurii keessan achi booda gaafa waan barbaadan guuttattanii fixatta filattanii geessitan madaamii keessanii yookaan ijoollee madaamii keessa kan shamaraatti kennitanii naaxala biyoo jettan bakka isin xalabanii lakkoofsumaa fi imeelii itti galchanii achi booda bakka guyyaa ofii barbaadan isinii fidanii jar hundi isin shakkisiisu hin jiru. Kana gimmaasha laal she'een irraa gatii kanaa fida birrii 82 fida firii direevarii fida asitti direevariin isin kafalchiisa asitti immoo gimmaasha birrii isin nyaataa. Maaliif bittan isinitti hafuu wayyo kanaan isinin jedha obboleeyyan kiyya wallaahi laziim hin bitina ijoollee keenyarraa hin bitina dhugaan isinin jedha. Maaliif jennaan baay'ee tokko nama zullumanii jechuudha. Kana waan ta'eef rabbiillee jaalatu waan akkana saaxiluun dirqama ta'ayyuu jechuudha. Maaliif jennaan sirrii miti wanni akkanaa. Isinin jedha obboleeyyan kiyya galatuma waan dhageeffattaniif warri laayikiin godhin laayikii godhaa warri sheerin godhin sheer godhaa warri sabskiraabiin godhin sabskiraayib godhan jajjabeessan isinin jedha galatuma.